Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyyoota adda addaa keessa teessaniin hordoftan hundi keessaniin kan dhiiraa kan dubartii hundi keessanuu egaa hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'aa haala kaabii Oromiyaa godina Walloo keessa jirtu iyyaafachuudhaaf gara naannoo Affaar naannoo Baateetti ka dhiyaatutti nama wahii argannee inshallah haala naannoo san jiru irraa iyyaafannee jira. Inni illeen ni Turkiin yeroo tokko akka tasaanaa bu'ee haala naannoo san keessa jiru keessaa haala naannoo Baatee keessa jiru jabeessee nuuf himee jira. Obboleessi keenya kanarraa wanti nuyi dhageenye waan akkaan bareedaa fi dansaadha inshallah. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo hundi keessanuu warroonni biyyoota adda addaa keessa teessaniin hordoftan galatoomaa isiniin jecha namoonni akkuma danda'ameen waa'ee kaaba Oromiyaa godina Walloo kana xiyyeeffannoo keessa galchitanii namuu bilbila keessan kallattii sanitti harka qabdanii inshallah hundi keessanuu wantoota achirraa dhageessan hunduma keenya akka wal dhageessinu duula gara sanii akka gootan yaamichan isin dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo amma kallattii maanan gara keessummoota kiyyaatti isin dabarsa turtiin keessan hagaluma sagantaa keenyaatti nu faana haa ta'u. Hello. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mohee callaan jedha madda nageenyaa irraan si bilbila akkam nagaa fayyaa? Nagaa galata rabbii ayyee. Ayyee buleessa keenya mee naannaa Baatee kanatti dhiyaatta waan ta'eef akkasumatti kamisee naannaa hunda waan quba qabduraas iyyaafanna jenneeti mee amma haalli yoo quba qabaattu haalli naannaa magaalaa Baatee ta'e naannaa Baatee jiru maalirraa quba qabda hangani Turkiin hidhamu kana biratti? Wallahi wantoota darbee dhaga'uu baati. Haalli magaalaa Baatee keessatti naannawa Baatee jiru waan baay'ee namatti tolu akka kiyyatti. Sirna mootummaa nama nyaataa kan irraa haga ta'e tokko kaabinoota gandaa fi uummata nama dararaa turanii fi qabeenya uummataa saamaa turan ari'uudhaan bosonaa fi maataa keessa oofaa barbaadamaa jiran beekta. Akkasumas immoo magaalaa baadiyyaatti waraanni bilisummaa Oromoo kan uummata Oromootiif daangaa Oromiyaatiif dhaabate hunda to'atee to'annaa isaa jala hosheera alaabaasaas fannifateera. Magaalaa Baatee keessatti alaabaasaa magaalaa baadiyyaa fannifateera. Fannifateera waajjira bulchiinsaa keessatti. Akkasumas immoo hojiin hojjetamaa jiru kaabinoota kanaan dura sirna naftanyaa nama nyaataa turanii fi uummata dararaa turan qabeenya uummataa saamaa turan bosona keessa adamsuudhaan gara seeraa dhiyeessuu fi adabbii isaan barbaachisu kennuudhaaf barbaadamaa jiranii. Warri ammaan dura magaalattii keessatti maadheffatee uummata dararaa ture gara bosonaatti baqatanii carraan isaanii gara bosonaa baqatuu ta'e. Gara bosonaa baqachuu ta'eeti amma waraanni bilisummaa Oromootii fi uummanni jiraataa naannichaa kana barbaaduutu jiranii. Akkasumas immoo labsii kottaa harka kennadhaadhaa jedhu waraanni bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarseedhaafi. Kanaafuu gara naannawa Kamiseetiin jirus immoo waan baay'ee namatti toludha. Waraanni mootummaa naftanyaa as hidhannoodhaan magaalaa Kamisee keessaa gara takkaan socho'uu hin dandeessan jedhamuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haala naannawatti lafa hidhuudhaan isaan ukkaamsuu danda'eera beekta. Warra magaalattii keessatti ammaan dura bu'ee jedhan ni marsanii magaalicha keessatti ukkaamsanii qabanii akka isaan hin baane. Hidhannoo waliin ba'uun dandeessanii hidhannoo hiikkadhaadha kan jedhu waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Kamiseettis isaan ukkaamsuu danda'eera. Tole. Akkasumas immoo alaabaasaas magaalaa guddoo godina keenyaa kan ta'e magaalaa Kamiseettis alaabaasaa dhaabachuu danda'eera. Tole. Haalli jiru waan haga yaadamu ol nama gammachiisuu fi Tole ulfaadhu magaalaan Baateedha amma guutummaan guutuutti uummatattu ofii wal baasee wal bobbaasee wal galchaa jira jechuudha. Akkas uummatatu waraana bilisummaa Oromoo wajjin konneektii yookaan immoo wal qunnamtii godheeti haala sanii wal bobbaasee wal galchaa jira. Magaalatti waraana bilisummaa Oromoo jala bulaa jirti magaalatti. Tole burqaa irratti lola jabaatte waan jedhan tokkotu dhageenya. Waa'ee sanii quba qabda naannaa burqaa sanitti. Qubaan qabaa.
laga wanni singida takka dhugaa fi soba jechuudha ni ulfaata haa ta'u malee kaampii achi jiru mootummaatu gubeetu yeroo qilleensa gaditti dhufte mootummaatu gubeetu baqatee kan jedhamu gayyaa malee mootummaan isaan loluudhaaf yaaliin godhe jiraan hin dhageenye kaleessa immoo akkasumas karaa akka bitaa fi maal jiru gadi dhufteetti shakkiin nuyi qabnu yaadduun akkasumas akka barataa tokko kan guyyaan muraasa keessa guyyaan 2 fi 3 darbine keessa illee gadi nu dhufe waan jedhamu qabna jechuudha. Tole haalli konkolaataa Jabuutiirraa ol deemuu fi konkolaataan gara baateetii gadi deemu guutummaan guutuu dhaabbateera waa ilaaltan. Haalli konkolaataa karaa waashin deemu ni deemaa jira kan baatee garuu turee torbeedhaaf deeman gara dhaabatee. Daandiin gara walloo koo deemu dhaabataadha. Hayyee buleessa keenya galatoome hanganuma odeeffannoo nuu kennuu keetiif hedduu ulfaadhu gaarii hagatii danda'ame yaali nulleen bakka murtaahaa waan jirtuufu yoo sibiraa illee ni torgeen hidhamuu dhabe egaa akkasanii hamma dandeesse warroota qunnamtii waraanaa ammaan dura oformishinii kanarraa fuuterraa ammalleen akka irraa nu fuutu abdiisirraa qabna wanni uummata keenya dhaamtoo yoo jiraate carraan sii kenna. Dhaamsan uummata keenyaaf qabu uummanni keenya uummanni Oromoo keessattuu uummanni Walloo waggaa 400 yookaan 600 fi gabrummaa uummata alagaa yookaan immoo uummata nafdanyaa qottee duudaa jala ture amma immoo humna isaaniin itti cabsinu argitee of baruudhaan seenaa baruudhaan uummanni keenya barnoota isheenii of baruudhaan seenaa isaanii seenaa kana jijjiirra impaayera dulloomtu kana jibsinee impaayera afaan qawweetiin ijaaramte afaan qawweetiin diinni fayyadamu waraanni bilisummaa Oromoo kutaa Oromiyaa 11 keessatti ijaaramee uummata Oromootiif daangaa Oromiyaatiif socho'aa jira waan ta'eef uummata kana cinaa karaa danda'ame hundaan uummata kana tumsuu fi uummata kana gargaaruun barbaachisaadha kan jedhu akkasumas immoo uummanni keenya kaabaa kibba bahaa dhiha jiru hundi dammaqee ga'ee isaa eeggachuu qaba kan jedhuun dhaamsa qabaa. Uummanni keenya kanarratti waraana bilisummaa Oromoo cinaa akka dhaabatan ergaa dabarsaa. Hayyee ulfaadhoo buleessa keenya deebinee kan sitti haarru ta'a bal'inaani. Jiraaddu hayyee.